Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an sun oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha kallattii mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduun kun oduu simbirtuudha manni murtii waliigala Itoophiyaa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi akkasumas kantiibaa magaalaa Finfinnee kan taate Aadde Adaanech Abeebee qabee seeraan akka dhiyeessu ajaja baasee jira. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu waraanni mootummaa dirqamaan ilmaan hiyyeessaa kan umriin isaanii leenjii waraanattiif hin gahin guutuu Oromiyaa keessatti gara mooraa leenjii waraanatti guuraa akka jiru beekamee jira. Gara biraatiin immoo hojiin ilmaan hiyyeessaa dirqiidhaan gara leenjii waraanatti guuramaa jiranii kun madda galii addaa ta'uudhaan kaabinootaa fi kaadirootaa fi madda durummaa ta'ee jira jedhamee jira. Dhimma kanarratti xiinxaltoota fi hayyoonni Oromoo hedduu yaada kennanii jiru. Jawaar Muhammadis yaada kennee jira isiniin kenna. Oduun inni biraa oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti har'allee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee haleellaa loltoota mootummaa irratti fi kaampii waraana mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuudhaan injifannoo argachuu beeksisee jira. Isiniin kenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti tartiibaan wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu simbirtuudha. Manni murtii waliigala Itoophiyaa poolisiin federaalaa Dr. Abiy Ahmedii fi kantiibaa magaalaa Finfinnee kan taate Aadde Adaanech Abeebee akka qabee fidu ajaja dabarsuun dhagahamee jira. Manni murtii federaalaa namni kamiyyuu seeraan olii miti. Yoo mootummaan jiraate ol aantummaan seeraa akka kabajamu jechuudhaan guyyaa har'a ragaa ittisaa obbo Taayyee Danda'aa irratti poolisiin federaalaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmedii fi akkasumas Aadde Adaanech Abeebee akka qabee dhiyeessu manni murtii waliigala Itoophiyaa ajaja baase jedhamee jira. Oduun itti aanu waraanni mootummaa guutuu Oromiyaa keessatti ilmaan hiyyeessaa dirqiidhaan gara mooraa leenjii waraanaa geessaa jira yookaan guuraa jira jedhamee jira. Hojiin kun immoo kaadirootaa fi kaabinootaaf hojii biizinasa galii guddaa ta'ee jira jedhamee jira. Daa'imman umrii xixiqqoo fi akkasumas leenjii waraanatiif hin gahin hunda dirqiidhaan gara mooraa leenjii waraanaa erguudhaaf walitti qabaa kan jiran yoo ta'u yookaan gara mana hidhatti guuraa kan jiran yoo ta'u hojiin kun hojii daldala addaa ta'uun galii guddaa kaabinoota fi kaadiroota fi galchaa jira jedhamee jira. Caasaan mootummaa daa'imman kana gara mana hidhatti erga guuree booda daa'ima tokkotti yookaan nama tokkotti birrii 50,000 gaafataa kan jiru akka ta'ee fi kan kana kanfaluu hin dandeenye immoo gara mooraa leenjii waraanatitti kan ergaa jiran akka ta'e adda bahee jira. Keessattuu rakkoon kun magaalota gurguddoo akka Adaamaa, Bushootuu fi kan birootitti kan hammaate jedhamee jira. Kana ilaalchisuudhaan Jawaar Muhammad yaada kennee jira. Yaadni isaa akka itti aanu kanatti isiniif dhiyeessina. Jawaar Muhammad akka jedhetti godinaalee Oromiyaa mara keessatti daa'imman humnaan qabanii gara waraanaa erguun bifa haaraan eegalee jira jedha. Daa'imman kana fedhii isaaniitiin malee dirqiidhaan guuraa jiru. Kana dura kan ture leenjii gahaa osoo hin kenniniin daa'imman bifa kanaan tarsiimoo hooggansa barbaachisaa malee dirree lolatti bobbaasu. Ijoolleenis lola yeroo gabaabaa keessatti dhumatti. Tanaafte immoo harka kennatti. Yeroo lakkoofsi loltoota haphate ammas bifa haaraadhaan qe'ee irra deemuudhaan daa'imman uummata gara mooraa waraanatitti guuru jedhee jira. Ammas bifa haaratti irra deebi'uudhaan qe'ee namaatti irra deemuudhaan daa'imman guuruudhaan dhumaattiidhaaf affeeraa jiru jedhee jira. Haaluma kanaan haalli magaalaa Adaamaa yeroo kana rakkoo guddaa ta'ee abbaa fi haati ilma isaa gara mana barumsaa erguu sodaatanii jiru jedha. Akkanumattuu ta'ee magaalaa Adaamaatti yeroo ammaa kana dargaggeessi lafatti hafaa hin jiru gara mana hidhatti guuramaa jira jedhee jira. Erga mana hidhatti guuranii boodas dargaggeessa tokkotti yookaan daa'ima tokkotti qarshii 50,000 gaafatuun qarshii 50,000 yoo irraa dhaban immoo mooraa leenjii waraanatti ergaa jiru jedhee jira. Rakkoon kun magaalota biroo keessattis jiraatu kan magaalaa Adaamaa addaa fi hammaataadha jedhee jira. Akkasumas magaalaa Bushooftuuttis haalli jiru baay'ee ulfaataadha jedhee jira. Dargaggeessi akka bosonuutti adamfamaa jira jedhee jira. Namni tokko yookaan kaabineen tokko yookaan aangawaan tokko dargaggeessa 7 akka dhiyeessu kootaan itti kennamee haala kanaan dargaggeessi adamfamaa jira jedhee jira. Dhumarratti baatii lama dura
dargaggeessa kuma dhibba hagasiisan walitti qabanii gara dirree leenjii geessanii sun immoo amma dhume har'a bifa haaraan dargaggeessa biraa dhumaatii biraatiif saaxiluudhaaf hojiin hojjetamaa jiru kan baay'ee nama gaddisiisu jechuudhaan ibsee jira. Akkasumas koomishiniin mirga namoomallee dirqiidhaan gara waraanatti nama guuraa jiraachuun bifa adda ta'een akka eegale ibsee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru itti fufee jira. Kun akkuma jirutti ta'e ajajaan raayyaa ittisa biyyaa waliigalaa fiild maarshaal Birhaanuu Juullaa marii hooggantoota yookaan ajajoota waraana isaa waliin taasise irratti dhaamsa garaagaraa dabarsee jira. Dhaamsota dabarse keessaa Itoophiyaan seenaa ishee keessatti humna waraanaa piroofeeshinaala ta'ee fi akkasumas baay'inaa fi qulqullina qabu ijaartee hin beektu jedhee jira. Nuti immoo kana goonee jirra. Humna waraanaa ogeessa biyya isaa jaalatuu fi kaayyoo uummata hubatu bifa ho'aan ijaarree jirra. Kan nageenya fi badhaadhina biyyattii mirkaneessu akkasumas kan seenaan isa yaadatu ijaarree jirra jedhee jira. Kan ammoo kan goone kasaaraa xiqqaani jedhee jira. Dhaamsi isaa kun immoo qeeqa garaagaraa kaasee jira. Qeeqni inni jalqabaa humna waraanaa baay'ina qulqullinaa fi ga'umsa qabu ijaarree jirra ka jedhuu fi waggoota 7 dabran kana ka argaa turree fi kan hojjetamaa ture dhugaan jirtu ilma hiyyeessaa umriin isaa waraanaaf hin gahin ilmaan umrii xixiqqoo gara leenjii waraanaatti dirqamaan geessuun hojii hojjetamaa turee fi hojii ammallee hojjetamaa jirudha. Yeroo ammaa kanas daa'imman umriin isaanii waraanaaf hin gahin dirqiidhaan gara dirree lolaatitti geessuudhaaf gara leenjii waraanaa geeffamaa jiru. Haala kanaan waraana ga'umsaa fi qulqullina qabu baay'ee ka ta'e uumuun ni danda'ama. Waraana ga'umsa qabu kan badhaadhinaa fi nageenya biyyattii mirkaneessu ijaarree jirra ka jedhuuf yeroo ammaa kana haalli diinagdee biyyattii maal fakkaata? Qaala'insi jireenyaa yeroo biyya baddeetti haala biyyattiin waggaa 7 guutuu waraanaan burkutaa jirtutti nageenyi waraanni isaan ijaaran fide kamime jechuudhaan gaafatamee jira. Waggaa 7 guutuu yoo xiqqaate waggaadhaan ilmi hiyyeessaa gara leenjii waraanaatti dirqamaan geeffamaa jira. Baay'inaan eessa dhaqeeta amma immoo haala baay'ee namatti ulfaatuu fi nama gaddisiisuun daa'imman umriin isaanii waraanaaf hin gahin gara dirree leenjiitti geeffamaa jiru kun maaliif ta'e jechuudhaan gaafin kan ka'an muraasa yoo ta'an qabatama dirree lolaa naannolee keessatti gaggeeffamaa jiruunis waraanni isaanii baay'ee miidhamaa kan jiru akka ta'e beekamaadha. Kun akkuma jirutti ta'e oolmaa Oromiyaatiin har'as Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli gaggeeffamaa oolee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa oole kanarrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwatee jira. Wallagga lixaa aanaa Laaloo Assaabitti waraanni bilisummaa Oromoo mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu gahee jira. Aanaa Laaloo Assaab ganda Waanjoo jedhamutti kaampii waraana mootummaa kan argamu irratti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu miidhaa akka irratti dhaqqabsiise waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu immoo madoodhaan adabee kaampicha immoo guutumaan guututti hojiin ala akka taasise beekamee jira. Akkasumas loltoota hafan kaampicha keessa yaasuudhaan naannicharraa akka baqachiise beekamee jira. Akkasumas achuma lixa Oromiyaa aanaa Anfiloottis loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwate loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madeessa jedhee jira. Dabalata oduu kanaa fi guutuu oduu kana akkuma dhugeen kan isiniin kennu ta'a. Oduun inni biraa kibba Oromiyaa irraa kan dhugee yoo ta'u zoonii kibbaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fufteedhaan haleellaa waraana mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwateen injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Kibba Oromiyaa Gujii lixatti mooraa waraana mootummaa 2 irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti akka dhaqqabsiisee fi akkasumas mooraalee lamaanuu hojiin ala akka taasise odeeffannoon nu gahee jira. Elba 26,2025 har'a barraaqan Gujii lixaa aanaa surrootti kan argaman kaampii waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen kaampii 2 keessatti kan argaman loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa kan dhaqqabsiisee fi hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan kan adabe akka ta'e beekamee jira. Dabalata oduu kanallee yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a.
Oduun itti aanu lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiraatan irratti lammiilee biyyattiitiin haleellaan irratti raawwatamu hammaachaa dhufutu himamee jira. Jibuutii keessatti lammiileen Itoophiyaa haleellaa garagaraatiif saaxilamanii jiru jedhamee jira. Tibba dabre waldhabbii dhaloota Oromoo fi Jibuutii jidduutti uumameen lubbuun dhalataa Jibuutii tokko erga darbee booda haleellaan lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatamaa jiru hammaachuun beekamee jira. Haala ture kana hordofuudhaan mootummaan Jibuutiillee lammiileen biyya alaa hayyama jireenyaa hin qabne turtii ji'a tokko keessatti Jibuutii akka gadi dhiisan ibsa baasee ture. Labsii ba'e kana booda lammiileen Jibuutii lammiilee biyyoota biroo kan isaan keessa jiraatan irratti haleellaa garagaraa raawwataa jiru jedhamee jira. Tibbana ijoollee Oromoo 4 hawaasni itti ba'uudhaan akka haleellaa irratti raawwatee fi miidhaa akka irratti dhaqqabsiise odeeffannoon gama sanirraa baate ibsitee jirti. Mootummaan Jibuutii lammiilee biyya alaa hayyama jireenyaa malee seeraan ala daangaa ishee keessa jiraatan ebla 3 hanga caamsaa 2tti biyya isaanii gadi hin dhiisan yoo ta'u taate poolisiidhaan qabee akka deebisu akeekkachiisee jira. Haala kana hordofee embaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiru yeroon kenname gahaa miti jechuudhaan yeroo dabalataa lammiileen hayyama jireenyaa hin qabne ji'a 3 keessatti bahan akka kennamuuf yaada ministeerri dhimma alaa Jibuutiif dhiyeesseen fudhatama akka hin argatin embaasichi addeessee jira. Gaafii kana kan dhiyeesseefis ijoolleen barnoota irra jiran barnoota akka addaan hin kunneef inni biraa immoo daldaltoonni meeshaalee isaanii dafanii akka gurguratanii baatii 3 keessatti xumuruudhaan haala mijeeffataniif akkasumas immoo dhimmoonni biroo kan baatii takka keessatti dhumuu hin dandeenye hedduun jiraatu waan danda'uuf kun immoo uummata rakkoo waan saaxiluuf baatiin 3 akka kennamuuf gaafatamee ture. Garuu gaafichi fudhatama hin arganne jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture Ambariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kennaa nagatti nu tura.